caasaan isaa caasaa mootummaa waliin kan deemu federaala irraa eegalee amma kan mootummaa hanga gootii gandaatti yeroo ta'u kan dhimma islaamaa immoo hanga masjidaatti deemu. Ka'umsi isaa inni jalqabaa masjida, inni dhumaa federaala. Caasaan kun caasaa har'a ijaarame otoo hin taane waggaa 45 ol kan lakkoofsise. Waggaa 45 lakkoofsise kana keessatti amma akkuma dubbatamee ture gaaffiin mana marii musliimoota Itoophiyaa gaafa Haayile Sillaasee 1966 gaaffii jalqabaa dhiyeessu nagariitii gaazexaadhaan dhaabni kun beekamees seera biyyattii keessatti beekamtii argatu kan jedhu hawaasni musliima Itoophiyaa tokkummaan kan gaafate gaaffii sanaa mootummaa yeroo sanaa itti qoosuudhaan itti qalladuudhaan namni kun 300 ol yeroo sanatti magaalaa Finfinnee keessatti hiriira nageenyaatti bahuudhaan mootummaa abbaa irree biyyattii kana cabsee lafee cabsee daakee uummata gahuufatee bulchaa ture sana kufaatii isaatiif sababa ta'eeti jira. Ka'umsi kufaatii sanaadhaa gaaffii hawaasa musliimaa gaaffii 13 inni mootummaa Haayile Sillaaseetiif dhiyeesse. Bara 1968 darbuun akka dhufe waggummaa isaatti Itoophiyaa Isliminaa Guddaayoች Mikir Beet kan jedhu inni jiyoodhaan gaaffii hawaasaa irraa kukkutuudhaan akka dhaabbilee miti mootummaa waggaa 2 haaromfamutti hundeessee hawaasa musliimaa kanaan raffisuuf yaaleeti ture. Harafuu malee achiisu malee sammuu abbaan isaanii qabatan sana ilmaan isaaniis qabachuudhaan gaaffii sana yeroo dheeraaf kan gaafatamaa ture. Bara mootummaa Haarawaa kanaa waggaa 45 kan jedhu lakkoofsa seera biyyattiidhaa 1207 bara 2012 mirkanaa'eeti jira bakka bu'ee uummataatiin. Bara 2012 waggaa 45 booda jechuudha. Manichi kun amma inni jiyoodhaan ture kana federaala irraa eegalee hanga masjidaatti akkasumatti wal bulchaa ture caasaan isaadha. Akkasumatti waliin bulaa ture. Kanaafuu haaluma kanaan magaalaa kana ijaaruun dirqama ta'ee jalqabaa namni tokko osoo hin hojjetin dura naannootti hojjetu beekuun waan irratti hojjetu beekuun dirqama ta'a. Mee Oromiyaan maal kan jedhu ilaala. In argitanii isin kun maartii biyya keenyaati, mana keenyaati, biyyattiin kun mana keenyasi, bultuma keenyasi, oolmaa keenyasi. Lafti si jallisiis keenya, jallisiis keenya. Akkasuma akkasii miti. Keenya hawaasa musliimaa miti, hawaasa kiristaanaa miti, kan hawaasa uummata biyya kana jiraatu. Manatti kanaan ala mana biraa hin qabu. Sararatti naannofte kanaan ala yoo baanee jenne namni tokko halkan tokko guyyaa tokko biyya isaa keessatti murteessu. Garuu sararatti jirtu kana hunda keessatti heeraaf seera biyyattii keenyaa akkatti jiraannu argisiisa. Kanaaf